Raadiyoo Simbirtuu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii Simbirtuu torbeetti guyyaa har'aa gaafa kamisaa kasinii darbudha. Qophii keenya har'aa waan qabnu gurra simbuusa akka hordofsiisanii ta'utti. Jalqaba oduu qabna. Haala yeroo biyya keessaa irratti hundoofne. Oduutti aanee geerarsa bashannanaa haayiluu erga isin dhageessifnee booda gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya kan inni xiyyeeffatu haala Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa irrattidha. Torbee har'aa fi boruu Oromoonni guutuu addunyaa irratti deeggarsa Oromoota biyya keessaa diddaarra jiranii fi tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa isaan irratti fudhatummoo balaaleffachuudhaaf hiriirri guddaan tokko bahamee ture akka addunyaatti. Isa irratti kan xiyyeeffannu jechuudha. Biyya keessaas keessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi fincila deemuu irratti kan xiyyeeffate ta'a jechuudha. Nama nuuf xiinxaltuu qabna. Kanaaf hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Diddaan Oromiyaa keessa godinoota garaagaraa keessatti bifa hedduutiin akkuma itti fufetti jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo rakkinni ana bira jedhus Oromoo ajjeesuu fiduu ammas hin dhiifne akka oduulee nu qaqqabaa jiranitti. Eengadda barattoonni godina Arsii aanaa Muneessaa mana barumsaa Qarsaa waraanni nurraa haa bahu barattoonni Oromoo hidhaman haa hiikamanii fi kan isaan ajjeesan immoo seeratti haa dhiyaatan jedhanii karaa nagaatiin magaalittii keessatti wayita hiriirra bahan argamaniiru. Gaaffii karaa nagaatiin gaafatan kana garuu agaazii fi poolisiin Oromiyaa rasaasa itti dhugaasaa reebbichaa fi gaaza ija namaa boolsisuutiin dura dhaabbatanii jedhan maddi keenya. Gaaffii waan gaafataniif qofa barattoonni Oromoo 70 caalan wayituma sana mana barumsaa sana keessatti qabamanii manidhaa sana keessatti reebamaa jiraachuutu oduu nu qaqqabaa jira. Arsii dhiyaa aanaa Kofalee keessattis mootummaa irratti ammas mormiin hin dhaabbannee jedha oduuleen nu gahan achi keessaati. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa mooraa teknooloojii keessatti illee taanaan diddaan kaleessa ka'e ammas hin dhaabbanne. Agaaziin immoo barattoota Oromoo rasaasaa fi gaaza ija namaa boolchisuu dhukaasuu akkasumas immoo isaan hidhuu fi reebuu itti fufee jira akka madda keenya achi keessaatti. Barataa Dhagaasaa Araarsaa, Barataa Galaan Baalii fi Barataa Jamaal kan jedhaman barattoota Oromoo hidhaman keessa maqaan isaanii kan nu qaqqabedha. Bakka jireenya barattoota seenanii isaan reebuuf jennaan barattoonni mana keessaa ba'uu waan didaniif ibiddatti qabsiifamee ture. Warra karaa foddaan cabsanii miliquuf yaalanis karaa duubaa eeganii reebaa turanii waraanni agaazii fi poolisii Oromiyaa jedha oduun nu gahe. Naqamtee keessatti illee fincilli akkuma itti fufetti jira. Barattoonni mana barumsaa Waashaa gamtaadhaan karaa nagaan gaaffii isaanii dhageessisaa yeroo turanitti agaazii fi poolisiin Oromiyaa itti dhukaasaa fi reebaa turani. Uummanni naannoo sana ammoo itti birmachuudhaan gara barattootaa goruun waraana dhagaa fi uleetiin ofirraa ficcisaa oolanii jedha oduun qaqqabe achirraati. Gimbiinis eengadda jeeqamaa ooltee bulte akka oduun gaheetti. Karaa fi mana sakattanii nama qabuun hammaannaan dargaggoonni gaaffii kaasanii wayituma sana dhukaasni banamee duraanuu waraanni magaalaa guutee jiru weeraree uummata hidhuutti seenee jedha maddi keenya achi keessa. Dhiyeenya kana Amboo keessatti boombiin waraana bulchiinsa keessa qubatee jiru irratti darbatame 2 ajjeesuutu himamaa jira. Abbaan anatu godhe jedhe hanga ammaatti dhagaamaa jiraachuu baatus karaarraa fi manarra naanna'anii nama hidhuun Amboo fi Gudaritti hammaateeraa jedha maddi keenya. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raareetti barattoonni mana barumsaa goobanii fi dargaggoonni magaalitti dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraayitiin hin bullu jedhanii yeroo sadaffaadhaaf dheengadda kana hiriira mormii bahani. Hiriira marsaa lammaffaa ba'an irratti tokko ajjeefamee hedduun isaanii hidhamaniiru. Isaan dhiyeenya kana hiriira ba'an reebamuu fi hidhamuurra kan darbe lubbuu namaarra badiin ga'uusaa oduu nu qaqqabe hin eerre. Arsii dhiyaa adda abbaa keessatti kaleessa hiriirri mormiin gaggeeffamaa ture barattoota Oromootiin. Achitti agaaziin barataa Oromoo umurii 16 maqaansaa Abbaas Bulloo jedhamu hiriira irratti rasaasaan ajjeesee jedha kan ijaan isa arge. Mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti diddaan Oromoo gara Elubbaa Booraa keessatti illee babal'ataa jira. Kaleessa magaalaa Mattuu fi Hurrummuu keessatti diddaan barattootaan godhamaa ture. Hurrummuu keessatti konkolaataan waajjira barnootaa kan namoota gara mana hidhaatti naannessiti jedhamte
abiddaan barbadeessaniiru jedha oduun nu ga'e. Mattuu keessatti immoo addatti shamarran barattoota Oromoo hijaaba uffatan fohamanii hidhamaa jiru. Sababiin isaa immoo isaantu mana barumsaa keessatti faaruu alaabaa faarfataa jiru jedhamaniitudha. Dhaggeeffattoota keenya bakkoota hundatti oduulee kanarratti bulchitoota dubbisuudhaaf kan yaalle sababa toorri bilbilaa hundumaayyuu nuu seenuu dideef milkoofne yoo arganne guyyaa biraa qabannee deebina. Oduma wal fakkaatuun Wallagga dhiyaa Najjoo Beegii akkasumas Qallem Wallaggaa Jimmaa Horroo Muugii godina Booranaa Liiban Dirree Meeggaa godinoota Harargee dhiyaa fi bahaa bakkoota hedduutti mormii fi hidhaan ammas akkuma hammaatitti itti fufee jira. Gujii keessatti illee qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni Oromoo bosona seenari'uu jedha oduun achirraatii nugaa jiru. Lafti isaanii fi qabeenyi lafa keessaallee abbootii qabeenyaaf garmalee kennamaa jira. Wallagga bahaa kiiramuuttis mormii fi hidhaan itti hammaateera. Bu'itata darbe barattoonni akka mormaniif kan kakaase barsiisota isaanii hidhamuu isaaniiti. Barsiisaa Lataa Asaffaa, barsiisaa Carraa Nagaasaa fi barsiisaa Dhaabaa Soorii warra jedhamantu jalaa hidhame. Barattoota mormiif bahan keessaa immoo barataa Habtaamoo Liqaa, barataa Anumaa Adabaa fi barataa Efreem Tamasgeen warra hidhaman keessaa maqaan isaanii nu qaqqabedha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Geerarsa kanaatiin gara qophii imalaatti. Lammi koon hangeeraraatti yeeni yada barsaat garaanna gubatee hootta akkamiinan callisay. Barattoonni Oromoo qareeyyiin abdii baruut rasaasaan maaliif dhumuut rasaasaan dhumaa jiru rasaasaan maaliif dhumuut. Yaa hoogganoota kaayyoot qabsooftan bilisummaaf kaayyoon kun bara dheeraat gabbarri siidaa diigaay. Kan saba koottawwanii lubbuudhaarra wareegaat kaayyoo baandaa falagaa diinee gonfachuun mirgaat irraa gubbumnu daangaat irraa gubbumnu daangaat. Obboleen cadaggalaat arraa Oromiyaatti itti biddi facaateetti. Lafti akka sirbuu ta'eet namni akka iyyuu ta'eet namni akka iyyuu ta'eet namni akka iyyuu ta'eet namni akka iyyuu ta'eet. Diddaa qabsoo garbummaaf Oromoon dammaqeera qabsoo saafiniin seeraat qabsoo saafiniin seeraay. Amma yoomii jiraannaa qeerrattoo tuffatamne roorroo daangaa qaariteen garaanoo nu boba'e. Kai gamtaan Oromoot fincillee biyyaaf lolleet ofii lubbuu dhabnurree dhalootaaf faada bartuut kai Oromoon kaatu kai lammii koon kaatu kai lammii koon kaatu. Itti seeni jajjabeet qabsoon kee dammaqeeraat qabsaa'ota Oromoot rooba roobuuf gungumu. Ya sabboonaa sabboontuut dhumnee dhabamna maleet of duuba deebiin taanuut keenya dabareen irraat filannoo hin hiikkannoo filannoo hin hiikkannoo filannoo hin hiikkannoo. Stand up for more, stand by, stand up for more, stand by, stand up for more, stand by, stand up for more, stand by. Enya tulata kesanga nu kan naman barbanu kan Kenya ormalanu. Enya tulata kesanga nu kan naman barbanu kan Kenya namalanu. Kai kaya Oromo kai falmi dubaket kai kaya Oromo kai falmi dubaket. Barattoonni Oromoo biyya saba maafrasaasa. Biyya iyya labsaa addunyaa maratti qabsoon finiinteetti. Keenyuutu badee keenyuutu hafaa sanyiin goobanaafa. Stand up for more, stand by, stand up for more, stand by, stand up for more, stand by, stand up for more, stand by. Halagaatti gatee kan nu gurguratee garaan nu gubatee. Halagaatti gatee kan nu gurguratee garaan nu gubatee. Qeerroo marsee lolee diina yaaddesseera keenya yeroona. Dhiigni barattoota bilisummaa taati yoom akkasitti hafti. Dhiigni barattoota bilisummaa taati yoom akkasitti hafti. Stand up for more, stand by new generation. Stand up for more, stand by new generation. Stand up for more, stand by.
Dhiyeenyuma kana gaafa bitootessa 10 fi 11 bara 2016 addunyaa guutuu irratti biyyoota garaagaraa keessatti Oromoon diddaa biyya keessa amma deemaa jiruuf quuqama qaban hiriira bahanii ibsachaa turan. Awustiraaliyaa hanga Ameerikaa Kanaadaatti bakka hundatti iyyuu kaayyoon isaanii wal fakkaata. Fincila xumura gabrummaa xiqqaa guddaan magaalaa baadiyyaan Oromiyaa keessatti itti jiran nutis isin bira jira jechuudha fi jumlaan ajjeesuu hidhuu ukkaamsuun Itoophiyaan Oromoo irratti raawwataa jirtu addunyaatti saaxilanii akka irraa dhaaban gochuudhaaf. US Ameerikaa kutaa Minnesota fi kutaa Washington DC dabalatee bakkoota garaagaraa keessatti akkas jechaa turan. Supporting the minority regime in Ethiopia. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo farmers. Hiriirri wal fakkaataan kun Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessatti illee godhameera. Faransaay, Paarisitti, Jarmanii, Berliinitti, Swiidinii, Stookholmitti, Noorweey, Osloo fi biyya Swiizerlaandii magaalaa Bernitti hedduutu bahanii mootummoonni biyya sanaa akka mootummaa Oromoo ajjeesaa jiru kan Itoophiyaa hin gargaarre jechuudhaan gaafataa turan. Inni kun kan Berliinii keessatti fuuldura waajjira Chaansilariin Markelii fi caffee biyyattii irratti kan bahamedha. Noorweey tarkaanfii gara jabeenyaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti fudhataa jiru balaaleffataa oolani. Switzerland fi Sweden gaafa 11 Australia Melbourne immoo gaafa 10 ture haala wal fakkaatuutiin kan isaanis sagalee isaanii dhageessisaa turan. Kanaadaa kutaa garaagaraa keessatti illee gaafa 11 hiriirri bahamee ture. Fakkeenyaaf inni kun kan magaalaa Torontoo fi naannoo isheeti. Addunyaan Oromoof qaqqabee haa baraaru Itoophiyaan farra nageenyaati yeroo jedhan. There is no democracy. No democracy. No democracy. No democracy. In Ethiopia. In Ethiopia. We seek international intervention. International intervention. International intervention. International intervention. In Ethiopia. In Ethiopia. Ethiopian government. Ethiopian government is a threat. It is a threat to peace. To peace. To peace. To peace. Dhimma hiriira Kanaadaa magaalaa Torontoo kanaa fi haala yeroo irratti kan hiriira sana irratti qooda fudhattee turte shamarree Jaalannee Biqilaa dubbifneerra. Namni lakkoofsaan hedduutu argamee dhaadannoo dhageessisuudhaan mootummaa Kanaadaatti iyyachaa turanii uummanni keenya yeroo ammaa biyya keessa jiru sana dura dhaabbachuudhaaf mootummaan Kanaadaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaadhaaf godhaa jiru akka dhaabu kana qofaallee osoo hin taane ummata Oromoo gargaaruu akka qabu barattoota Oromoo haqa isaanii falmachuudhaaf ba'anii rasaasa wayyaaniitiin dhumataa jiran san gargaaruu akka qabu gaafachuudhaan sagalee isaanii dhageessisaa turanii uummatni magaalaa Torontoo akkasumallee naannoo isheerraati baay'eetu argama. Magaalota adda addaatti illee godhameera kan akka Kaalgaarii, Saskaachuwaan bakkoota kanaatti godhameera. Oromoon iddoo biraa kutaa Kanaadaa keessa jirullee walitti dhufuudhaan fakkeenyaaf Ottawaarraa gara Torontootti dhufanii akkasumallee magaalaa xixiqqoo naannoo jiran irraallee gara kanatti dhufanii malee bakka hedduutti godhame. Nama baay'ee baay'ee Torontootti. Nama baay'eetu ba'ee haala namatti toluun kan yeroo kamiirrayyuu keessattuu ijoolleen biyya kanatti illee dhalatanii guddatanii haala namatti toluunidha. Onnee isaaniirraa dhaadannoo dhageessisaa turanii rakkoo uummata isaaniirra ga'aa jiru sana akkaataa isaaniitti ibsaa turan waan hedduu nama gammachiisu. Eessatti baatan hiriira kana fuuldura kamittidha waajjira kam bira jechuudha? Taa'umsa mootummaa kan Ontario bakka sanatti dhaabame Queen's Park jedhama. Achitti dhaabame. Uummanni Oromoo haqa isaa falmataa jira, ajjeefamuu hin qabu. Hidhamtoonni hidhaa wayyaanee keessatti gidirfamaa jiran hundumtuu hiikamanii Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, daa'imman dubartoota ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhaniif kanneen kana fakkaatan. Jaalanne haalli biyya keessa jiru maal fakkaata? Diddaa Oromoo dhageessaa jiru kun amma laafaa jira moo jabaataa jira? Tarkaanfii mootummaan fudhatu akkamitti ilaaltan? Ani akka ilaalutti fincilli kun waan hundee jabaa horachaa jirudha.
Kanaaf haalli kun baay'ee jabaataa jira. Dhugaadhaa wareegama hedduutu kafalamaa jira. Sun immoo akkuma beeknu wareegama malee wanti ta'u hin jiru. Garuu waan baay'ee abdii namaaf kennu waan gara fuulduraatti akka itti fufamu nama kakaasu irraa kan hafe waan duubatti nama deebisu miti wanti godhamaa jiru. Tarkaanfii wayyaanee uummata nagaa irratti daa'imman dubartoota irratti fudhachaa jirtu kuni daranuu akka namni gara fuulduraatti itti fufu nama godha malee waan duubatti nama deebisu miti. Haalli Oromiyaan akka waraanaan bultuu fi labsiin irratti labsame sunillee qabsoon Oromoo akka jabaatu, Oromoon akka falmatu waan isa kakaasudha. Kanaaf kun hundumti isaayyuu fincila kana haala gaariidhaan gadi jabeessaa deemaa jira. Wanta bareedaatu jira. Waan biyya keessaa deemaa jiru dhugaadha hedduu waan nama boonsuu fi nama gammachiisudha. Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kamisa darbee caffee biyya isaaniitti waggaa gabaasa ji'a dhiyeessan wanta Oromiyaa keessatti fincila ka'ee kanaaf itti gaafatamaan dhaaba keenyadha akka adda waa'u itti dhaga'uu qabna ture kanarratti kufneerra kan kana fide bulchiinsa gaarii dhibuudha. Kanaaf gaaffii uummataa kana deebisuu qabna ture ka jedhu tokko dubbataniiru. Kanaan dura waan adda addaa jedhaa turani qaamota alaa jedhaa turani amma ifama jechuun kuni garumaani gaaffii Oromoo deebisuuf jedhaniitu moo wannicha tasgabbeessuuf jedhaniitu sitti fakkaata? Uummanni isaan dursee deemee jira. Sadarkaa isaanitti uummata yaadanii fi sadarkaa uummanni irra jiru, sadarkaa isaan irra jiranii fi sadarkaa dammaqiinsa uummanni irra jiru hedduu wal caalee jira. Uummanni kun waa hundumaa kan yeroo kamii caalaatti hubatee jira. Akkama yeroo biraa kana dura seenaa keessaa beeku baroota dheeraa Oromoo cabsaa waan dhufanii fi har'allee kanaan Oromoo tasgabbeessuun waan danda'amu isaaniif fakkaatee sana haasa'uu danda'u. Garuu Oromoo sanatti ammas darbeera. Maaliif dhiiga hedduutu dhangala'ee har'ammoo utuu ajjeesaa jiran. Yeroo kana haasa'anitti Oromiyaa keessaa daa'imman Oromootu dhumaa jira. Dubartii Oromootu bakkee keessatti ajjeefamaa jira. Kun utuu ta'aa jiru alaatuu kana godhanii paarlaamaa keessa ta'anii dhiifama gaafanna jechuun kun itti qoosuudha uummatichatti tuffii isaan uummata sanaaf qaban uummata kana akka waan hubanne itti fakkeessanii haasa'uudha malee kun dhiifama iyyuu ituma dhiifama isaan jedhan utuma dhiifamutti jedhan sun gaafatama ta'eeyyuu sadarkaa dhiifamaarra waan darbedha kun dubbii biyyaadha. Biyyaa ala uummanni kun iddoo irra jiraatu hin qabu. Yoo biyyi hin jiraanne uummanni hin jiraatu. Kanaaf wanta deebii bu'uuraa mirga uummata kanaa mirga isaasa bu'uuraa deeffachuudha gaaffiin uummata kanaa amma sadarkaan irra jiru. Beeka uummanni wareegamni akka kafalamu beekaaf wareegama sana kafalaa jira. Yeroo qabsaa'utti akka lubbuun du'u beekaa, akka qabeenyi badu beekaa, akka maatiin faca'u beekaa. Garuu mirga koo bilisummaa koo sana naaf hin caalu lubbuun koo isa jedhuun ni falmataa jira. Kanaaf waan tokkollee waan tasgabbeessus hin qabu, waan uummata kanallee gowwoomsuu hin qabu. Kana uummanni Oromoo sirriitti beekaa kun wanta fudhatama qabus miti. Dhiifamumti isaaniiyyuu immoo dhiifama fakkeessi. Ittiin uummata afaan qabsiisna jechuudhaaf waan godhame malee waan dhugaa irratti hundaa'e miti. Mootummaan deebii dhaabbatamaa kennaan jiru. Dhugaatu hin jiru. Wanti godhamaa jiru sababoonni ka'aa jiran hundumtuu soba waan ta'eef waan dhugaa irratti hundaa'e waan hin taaneef hundumtuu ta'a. Uummanni balleessaan qabu. Uummati maaf ajjeefama ree? Yoo dhaabota mormitootaatu godhaa jira ta'e dhaabota mormitootaa bahanii lolanii loluu danda'an maaliif uummata nagaa fixu? Maaliif barattoota mana barumsaa fixu? Waan qabaniif waan gadhiisan wallaaluurraa waan haasa'anidha kun. Namni bishaan isa nyaatee oomacha qaqqabata jedhamudha. Takka kana qabee takka kana gadhiisa kun amala mootummaa wayyaanee waggoota umrii keenya keessatti arginedha. Kanaaf boristi deebi'ee uummata kanatti waa jechuun isaa hin hafu. Kan biraas jechuun hin hafu. Uummanni isa kana beekaa akkaataa itti qabsoo isaa gaggeeffatu sirriitti gadi jabeessu waan deemaa jiruu fi mootummaa wayyaanee har'a kana jedhee uummata miti mormitootadha warra alaatu nu jeeqaa warra nagaan jaallannedha kana hunduma isaa akka sababoota gahaan taane kana haa dhiyeessu malee uummanni rakkoonsaa mirgadha hin qabu biyya isaarratti bilisa ta'ee jiraachaa hin jiru.
Kanaafidha uummanni kun diddaa isaa karaa nagaa agarsiisaa jira. Balleessaa na bira jira erga jedhe gaafiin uummataa sirriidha erga jedhe hidhaaf ajjeesaa dhiisee warra hidhaman maaf hin eegne amma maafii kun barbaanne laata? Sababni inni dhiyeessaa jiru kun hundumtuu soba waan ta'eef wanneen uummanni barbaadan hin deebisuun godhu gaafachaa jira. Barattoonni hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii gaaffii uummanni gaafachaa jirudha. Garuu warruma kana gaafatan iyyuu hidhaa jira. Kanaaf mootummaan kun mootummaa gaaffii uummataaf deebii kennu miti. Gaaffii uummataaf rasaasadha kan inni deebisaafii jiru. Kanaaf furmaata fiduu hin barbaadu. Mootummaan kun amma tarii uummata kana akka inni yaadee fi akkatti uummanni qaroominni isaa beekumsi isaa hubannoon isaa bakka mootummaan yaadee ol ta'ee argame laata tarii mootummaan kun uummanni akkasumatti ammas barateera ammas fincila kaasuu danda'ee itti yaadne laata mootummaan amma wanta inni fudhatu tokko waraana sotoo biyyatu walola ta'e waraanni kun waraanuma konvenshinaalii isa jedhamu ta'a amma uummata faana akkatti loleef akkatti dhiisus dhabaa jira jedhanii warri xiinxalan jiru. Kana jechuun kan inni yaadee turee fi akkatti uummanni irratti ka'u kan inni yaadettidha kan jedhanii xiinxalan jiru. Sitti mul'ateera kun? Sadarkaa itti mootummaan kun uummata kana hubatetu akka uummanni itti jiru miti. Dammaqiinsi uummataa guddateera. Ejjennoof murannoon uummataa kan inni dur jedhu sanarraa ol ta'ee jira. Kanammoo kan godhe rakkoo fi roorroo uummata kanarra jirutu obsa uummata kanaaf fixachiise. Akka uummata Oromoo uummati nagaan jira jechuun nama rakkisa. Uummata baay'ee nagaadha. Uummata nagaa jaallatudha. Yeroo hedduu obsaan nagaadhaan waan tokko furaa jiraataa ture. Isa kanatu uummanni kun har'allee akka wallaalummaatti ilaalu. Mootummoonni darbanis ta'ee kan amma jirus waan uummanni Oromoo wallaalaaf akka sodaatti ilaalu natti fakkaata. Akkuma sanatti sammuu isaanii keessa jira. Garuu dammaqiinsi uummataa fi ejjennoon murannoon uummataa bakka isaan yaadanii ol ta'ee jira. Kutannoon isaanii, qindoominumti isaaniiyyuu akkatti mootummaan isaan herreegu olitti darbee jira. Bakka tokko hin jiran. Isa kanatu akka kanatti dhaamsuu dandeenya isa jechisiisee uummatatti dhukaasisee wanta kana daranuu akka hammaatu gochisiisaa jira. Daadhuma amma Oromiyaa keessa ji'a 4 fixe kanaan waliin qabsiifnee kan keessa OPDO immoo ilaalle dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo qondaalota gurguddoo lamaan hojiirraa kaasaniiru. Miseensummaa isaaniis koree giddu galeessaa keessaa baasanii obbo Dhaabaa Dabalee itti gaafatamaa waajjira siyaasaa yookaan immoo akka isaan jedhanitti itti gaafatamaa waajjira jiddugalaa dhaabichaa kan turan fi miseensa jiddugalaa Dawaawii itti aanaa pirezidantii Oromiyaa ammas obbo Zalaalem Jamaanee miseensa jiddugalaa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi Dawaawii akkasumas itti aanaa pirezidantii Oromiyaa kan turanidha. Isaan kaasuun kun kan sababa itti ta'e mootummaan akka malaammaltummaatiidha. Bulchiinsa gaarii dhibee jedha. Dhuguma isaan lamaantu Oromoo miidheetu ka'an immoo wanti OPDO'n kana fudhachuu danda'eef maayini laata akkatti ilaaltutti? Bulchiinsi gaariin takkaama'uu Itoophiyaa jedhamtee jirtu baay'ee sana keessatti ta'ee hin beeku. Waa hundumtuu waan isaan waggoota 25 fi saduma keessaa jiranidha. Beekna OPDO'n wanta tokko ofiishee murteessitee hojjechuu akka hin dandeenye. Wanta wayyaaneen itti kennitu hojiirra oolchisuu irratti qofa kan bobba'anii jiran ta'uu sana ni beekna. Har'a sana gochuu hin dandeenye. Humna isaanii ol ta'e ergamtoonni isaanii kun sana raawwachiisuu hin dandeenye. Shakkiitu gidduu isaanii jira. Wal amantaatu hin jiru. Maaliif akkaataa isaan kana dura ergachuu baranitti ergama isaanii sana raawwatanii fi bu'aa isaan barbaadan fuudhanii fi deebi'uu hin dandeenye. Isa kanarraati amantaatu gidduu isaanii hin jiru. OPDO'n uummata keessa deemee akka durii waan barbaade gochuu hin danda'u. Wayyaaneen waan inni barbaade sana waan inni hin goosisnee fi achi isa kaa'uun isaan barbaachisu. Kanaaf kan isaan OPDO'n amma homaa isaan fayyadaa akka hin jirre waan baranii fi sirna waraanaan Oromiyaa hiranii bulchuutti kan isaan ce'anii fi sababa wal amantaan gidduu isaanii hin jirreef shakkiin gidduu sana jiruu fi namoota kana kaasuun ni jiraata. Ammallee warri hafanillee carraama kanatti isaan eeggata. Kana booda OPDO'n waan isaan mootummaa wayyaanii barbaachisuuf hin jiru. Maaliif kallattiiman waraanaan bulchaa jiru waan ta'eef waan hojjetan hin qaban kan qabde. Gaariin uummanni Oromoo isa sana beekee OPDO dhaga'uu didee jira. Kun immoo akka kallattii waraanni dhaqutu ta'aa jira. Kun qabsicha daran akka jabaatu godha.
Isa kanaaf OPDO fi mootummaa wayyaanee gidduu nagaa fi wal amantaan itti fufee jiraata jechuun rakkisaadha gara fuulduraatti. Isa kanatti booda deebinayyuu amma jaroota kana kaasuun yookaan immoo bulchiinsi gaariitu dhibe jedhanii hawaasatti gadi baanii dubbachuun namoota keessa ari'uun kun gurra argachiisaa uummata biraati yookaan diddaa ka'e kana tasgabbeessa jedhamee yaadama. Kun tasgabbeessu warra kaaniif iyyuu barumsa godhanatti fakkaata anatti. Akka namaatti yaadu ta'ee fi waa argan irraa barachuu danda'u ta'ee warra achi keessatti hafaniifuu barumsa ta'a malee uummata hin jijjiiru kun uummata ittiin gowwoomsuu hin danda'ani. Namoota kana kaasanii fi namoota kana qofatu miidhaa ture. Kanaaf isinirraa kaasnirraa hin fakkaatu. Dhuguma namoonni kun ergamanii uummata kana miidhaa turani. Har'a hooyorri kun ka'anii ergamaa isa biraa tokkotu itti fufa. Bakkuma isa ergamaa isa duraa sanaadha bu'e. Kanaaf nama jijjiiruun waa tokko waan jijjiiruu qabu. Sirnichadha jijjiiruu qabu. Adeemsa sanatu jijjiiramuu qaba. Gaaffiin uummataa karaa sirnaa deebii argachuu qaba. Uummanni kun kabajaa qabaachuu qaba. Dhaabbattoonni Dimookiraasummaa Uummata Oromoo waggaa 25 yoo ilaalle obbo Hasan Alii biyya gadhiisanii bahanii kan sirna sana keessaa ari'amee deebi'ee tole jedhee ibama gaafatee ammaas ambaasaadar ta'ee illee jiru obbo Bokkumaa Dammaqsaa qofadha. Ammas fi obbo Abbaa Duulaati pirezidantii ka turanii. Garuu Juuneddiin akka hin taane ta'ee biyya ari'ame Alamaayyoon hin du'e inni ammaa kun jira. Pirezidantii wayita turan hundi isaaniiyyuu bulchiinsa gaarii dhibee jedhanii wal ari'aa turanii. Kana seenaa isaaniiti. Ammas waggaa 25 guutuu bulchiinsa gaarii dhibee jechuun kun kanaan dura bulchiinsi gaarii hin dhufne amma isaan kana ari'uun bulchiinsa gaarii fiduu danda'a tarii. Tasumaa kun waan jijjiiru hin qabu. Maaliif kaasneerraa nama jijjiirame malee sirni sun hin jijjiiramne. Adeemsi sun hin jijjiiramne. Namoonni kun meeshaadha. Meeshaa ittiin naqanii uummata Oromoo ajjeesan, uummata Oromoo saaman, uummata Oromoo dogoggorsan, gowwoomsanidha turani namoonni kun. Meeshaan tokko yeroo dulloomu hojii sana sirriitti hin hojjenne meeshaa biraatti jijjiirratu. Akkuma kana uummanni kun akka kanatti itti fayyadamaa jiru. Kanaaf isaan sana jijjiirrachaa jiru. Amma garuu sadarkaa sana irra darbee jira. Uummanni kun isa kana fudhataa hin jirus waan jijjiirus hin qabu. Fincilli sun hin dhaabbanne eegga isaan kana godhan eegga isaan waan adda addaa ba'anii miidiyaa irratti haasa'uu jalqabanii waan tokko waan dhaabbate hin jiru. Itti fufaayyuu jira. Daranuu jabaatee babal'atee fooyya'ee dhaka'aa jira. Kanaaf waan tokkollee hin jijjiiru. Amma odeeffanni Oromiyaa keessaan qaqqabu Oromiyaa keessatti hojiin mootummaa akka dhaabbateeru akka hedduutti barumsi akka dhaabbateeru akkuma ifatti jedhame immoo Oromiyaan waraana jala jirti. Oromiyaan waraana jirti jechuun caffeen Oromiyaa hin jiru jechuudha. Caffeen Oromiyaan hojjetu jechuudha. Waraanni sun waggaa Oromiyaa keessa qubatu sila akka seeraatti mootummaa Oromiyaa ka jedhametu humna kiyyaa olii nageenyi naannoo kiyyaa jedheetu mootummaa gaafatuu qaba ture federaalaatiin. Amma caffeen Oromiyaas mootummaa federaalaan gaafanne garuu mootummaa federaalaa waraanatti irra qubachiiseera. Caffeen Oromiyaa bulchiinsi hanga dakaatti ka jiru magandaatti hojiirra hin jiru jechuudha. Kun immoo akka garaasaatti keessa galuu waraanni kun inumaayyuu qondaala dhaadhee'oo ari'uun kun warra miseensituma dhaadhee'oo ta'an tarii mootummaa federaalaa irratti yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay fi OPDO jidduutti garaa hammeessee daranuu dubbichi warri miseensa dhaadhee'oo ta'an gara qabsoo deeggaruu kanatti fida jedhamee yaadama laata? Yeroo isinitti fayyadamna hamma nu tajaajiluu dandeessanitti sana booda gadi isin darbanna. Kanadha wanti godhamaa jiru. Isa kana yoo hubatanirraa baratan eeyyee garaan isaan hammaatee wanta namoota isaan fakkaatan irra ga'aa kun akka isaan irra ga'u hubatee irraa dhaabbachuu qabu. Kun rakkoo sana akkas fiduu danda'uu qaba silaa. Yoo akka namaatti akka nama sammuunsaa qulqulluu tokkotti yoo hin yaadu akka nama waa irraa baratuutti yoo hin yaadu ta'e gochuu qaba. Yoo immoo garaama isaanii fardhallee akkuma sanatti yaadu ta'e tarii akka mootummaan sun barbaadutti fakkeessanii waliin deemuuf tattaafachuun ni jiraata. Ammoo hin milkaa'ani. Gaafa isaan ergama sana milkaa'anii bu'aa wayyaaniin barbaaddu itti deebi'uu dadhaban immoo utuu isaanuu hin didin wayyaaniin akkuma warra kaaniyyuu gadi isaan ariiti. Mee gara dhumaatti fincila yookaan diddaa gabrummaa amma ka'e kana akka inni firii buusu gochuudhaaf yeroo baay'ee amma hidhamanii ajjeefamanii madaahanii barumsarraa ari'amanii kanatu gabaafama. Kun miidhamuu Oromoo agarsiisa jechuudha. Amma tokko diddaan kun bu'aa guddaa fideera. Garuu dhaabbilee siyaasaarraa maaltu eegama ka Oromoo?
Hawaasa alaarraa maaltu eegama? Hiriiruma bahuudha. Hawaasni biyya alaa jiru kunis tarkaanfii yoo maal fudhate dhaabbileen siyaasaas warri dirreerra jiranis taane warri biyya alaa jiran yoo maal godhan guyyaa hacuuccaa Oromoo irra jiru kana gabaabsuu danda'a? Wareegama ba'aa jiru kanatti firii gochuudhaaf dadhabbii hamma kana lubbuun namaa itti gaaga'amaa jiru kanatti firii gochuudhaaf hoggana barbaada uummanni tokko. Kanaaf hoggana jabaa ta'ee mul'achuu danda'u qaba. Kanaaf immoo miseensonni dhaabbilee siyaasaa sadarkaa miseensaarraa kaasnee ol dhufaa deemne dirqama isaanii kan duriidhaan dachaatti ba'achuutu irra jira. Uummanni ala jiru kun dinagdeedhaan uummata biyya keessaa qabsoo irra jiru kana daran jabeessuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa garaagarummaa xixiqqoo gidduu isaanii jiru sana yeroof moggaatti dhiisanii uummata isaaniidhaaf yeroon itti qaqqabuu qaban ammadha. Dhugaadha, uummata hamma kana keessaa dhaabbii siyaasaa hundumtuu walitti deebi'ee tokko ta'uu qaba jechuun nama rakkisa. Garuu ejjennoon isaanii akka jirutti ta'ee diina isaanii loluu irratti, diina isaanii dura dhaabbachuu irratti akka wal fakkaatanii dhaabbatanii kanneen walii galuu hin dandeenye immoo diina isaanii loluu irratti walii galuudhaan uummata isaanii bira dhaabbachuu qabu. Isa kanatu rakkoo uummata keenyaa furuu danda'a. Wanti guddaan dhaabonni siyaasaa yeroo kanattidha kan isaan hojii guddaa hojjechuu qaban jedheen ilaala. Maaliif uummanni kun uummatadha, hoogganaa siyaasaadhaan gaggeeffamee miti kan inni kana godhaa jiru. Fincila uummanni rakkoo firoorroon isarra ga'urraati ka'ee uumedha. Kanaaf yeroo kanatti dhaabbatanii jabinaan uummata kanaaf qaqqabuun barbaachisaadhaan jedha. Gara hawaasa biyya alaatiin immoo dhugaadha, hiriira ba'uun jijjiirama nuun barbaannu fidu. Garuu sagalee uummata kanaa deddeebi'anii dhageessisuun bifa walitti fufiinsa qabuun bifa qindaawaa ta'een rakkoo uummanni keenya keessa jiru akka addunyaan dhaga'u gochuu keessatti ni gargaara jedheen hubadha. Garuu kana qofaadhaan immoo furmaanni barbaannu hin dhufu. Yoo humna hin qabaanne, yoo hin jabaanne namni nu dhaga'u hin jiru. Sana jabeessuuf immoo dinagdeen barbaachisaadha. Isa kana yeroo kamittiyyuu uummata kana bira dhaabbachuu danda'uu qaba uummanni Oromoo. Maaliif lubbuutu dhumaa jira, daa'immantu dhumataa jira, dubartii ulfatu du'aa jira, barattoota abdii bor biyyicha bakka bu'u jedhamtu dhumaa jira. Kanaaf horii qabuun immoo uummanni alaa jiru kuni birmachuuf irra jira. Maaliif inni kan lubbuu isaa wareegaa jira. Yoo kanan taane yoo kana walitti fidnee qindeeffannee fuulduratti hin deemne wareegama sana bu'aa dhabsiisutti deemnaa yaadaan. Tole, durbee jaalannee Biqilaa Torontoorraa haala yeroo fi hiriira gaafa bitootessa 11 bara 2016 Torontootti bahame irratti ibsa bal'aanaa kenniteetta. Guddaa galatoomii fayyaa ta'e jaalanne. Allacha qabso adda bilisummaa jabaadhu jabee koonus kaneerra toltu gachana robooko waboo konuuf sumaa guyyaatti dhugaantee kenneertu saafuu sidee botee lammiinkee sidharra eegattee kanaaf ta'ee diina keetti bichile yeroonkee jajjabee qilleensa eenyuutee gugamee dheersasaa ittis qabnaa onnee sasaa ofeessa. Biyyi keessa lagala marfamtee saamni keessa roodhaan hacuucamte baandugaa falmatu ajjeefama kan garaaf jiraatu kabajama naafumaatti keenya yaajama ani gamtaa lolu fudha dirqama galanneen jiraannu muufsobaa kajirroo ittaa ka'anu jalqaba ammalee naman kuuku qaabikki waltaanaanni ta'ati waanutti kaliinuu kakaasa dhuufitti sibiif naga biilisoonutti 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 sibiif naga biilisoonutti.
akeeka keedhaatti cufiidhaan keessi hanqooqee gabbifachaa jira tasamaatti walitti hin dhiifnu bakka jirru diina rakkaataan dhugaa awwaallee gara buluun diina galatti kan obbolaakee faayidaaf darbuu diinatti laal dhufe baabiyyaa argina galtu boollatisa kanaaf lammiikoo karaa deemtuu fi wanni nu dhaaltu gumaa ilmaan kee dhiiga lolaa deemni dhabnaan gumaa ilmaan kee dhiiga lolaa deemni dhabnaan dhiiga lolaa deemni dhabnaan abduu 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 dhiiga lolaa deemni dhabnaan abduu. Chakapso, ada pelisoma, jabaatu jabeko, nuskaner latortu, gachana romoko, waboko nufsoma, uyante dugante, kenertu sate, sede botela mite, sede raida kite, anafta dina kete, dikitile keronde, jajabe kabilensa, enute bugane densa, iskabna onesa ofesa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii simbirtuu har'aa walumaa galatti kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa isiniin jecha hanga torbeetti haala bakaarii keessa akka turtan isinii hawwuudhaan sirba kanaan nagaatti kan isiniin jedhu Andassoo Dolaati. Nagaatti. Wasane toya buludate, wasane wasandiromi, wasane toya buludate. Wasane toya buludake, wasane wasanirobi, wasane toya buludake, dalara nadarbi.
wasane toya muludate wasane wasani robi wasane ya wasane toya muludate dandara la dalmi Makina binne Toyota ya wasaneto, Fandaya